Lammiilee Itoophiyaa jireenya fooyyeffachuu fi biyya Saawud Arabiyaatti dararamaa jiran mootummaa fi qaamni dhimmi isaa ilaallatu xiyyeeffannoo akka itti kennu Sheek Haji Ibrahim Tufaa pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa dhaamanii jiru. Oolmaa Itoophiyaan Saawud Arabiyaa biraa bara darbe keessa qabdus gandi kun yaadachuu qabdi jedhan Sheek Haji Ibrahim Abboomaa Qaasoo yaada isaanii akka itti qindeessee jira. Lammiileen Itoophiyaadhaan Saawud Arabiyaa mana hidhaa Al-Shumis keessatti yeroo dheeraaf hidhaman rakkoo jireenya fayyaa hamaaf saaxilamaa akka jiran himatu. Akka gabaasaaleen mul'isanitti wurtuun hidhaa Al-Shumis mootummaan biyyattiitiin waggoota duraanii namoota qajeelfamoota hayyama jireenyaa fi hojii cabsanii turanii fi mana hidhaa gurguddaa hunda keessaati. Bakka kana dabalatee manneen hidhaa biyyattii keessa jiran kanattis lammiileen Itoophiyaa kumaatamatti lakkaa'an yeroo dheeraadhaaf dararaan irra gahaa akka jirantu himama. Lammiileen biyya keenya jireenya gadaanaa fi hiyyummaa jibbuudhaan mana ho'aa fi biyya abbaa isaanii gadi lakkisuun gara biyya ormaatti godaanu. Biyya ambaam yoom akka biyya ofii taati. Ijoollee jireenya ofiitii fi maatii isaanii yookiin ammoo biyya isaanii jijjiiruudhaaf imalan ammoo iddoo isaan jireenya dafqaatiin of jijjiiruudhaaf fi biyya isaanii jijjiiruuf yaalii taasisanitti qabamuudhaan mana hidhaatti darbatamaa dhufuun isaanii babal'ateeti jira. Pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaadha Sheek Haji Ibrahim Tufaadha. Lammiileen biyya keenya Saawud Arabiyaa jiran jireenya gadaanaa ilma namaatiif hin malle keessa jiraachaa akka jiran turtii addatti TVFI waliin taasisaniin ibsaniiti jiru. Rakkoo ar'aan tana ilmaan teenna lammiin teenna ta Itoophiyaa biyya alaa keessatti keessa jirtu gadadoo keessa jirtu keessumaanuu Saawud Arabiyaa keessatti danqaa ilmaan teenna keessa jirtu namni dhagahees kan argellee namni hin suukanoofne hin jiru. Gocha ilma namaati irratti ga'uun hin malletu achitti irra ga'aa jira. Biyyi kaleessam seenaa keessatti michuu gaarii waliin qabnu hadha gaarummaa fi aantummaa kaleessaa dagachuudhaan lammiilee keenya jireenya fooyyeffachuudhaaf deeman mootummaan Saawudiidhaa dararaa irraatii dhiisuudhaan akka birmatuuf pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaadhaa Sheek Haji Ibrahim ibsaniiti jiru. Egaa gandi kun ganda kalee galata guddaa nu biraa qabu ganda kalee jazaa guddaa nu biraa qabu jechuun Itoophiyaa wayita isaan rakkatan wayita isaan danqaman biyya isaan itti bahanii fi biyya isaan itti baqatanii fi biyya isaan ammattee baadhattee hanga isaan biyya ilma namaatitti deebi'aniif warra baadhateedha Itoophiyaan. Jazaan Itoophiyaa kana ta'uun qabu wanta ta'eef jazaa sanillee dagatanii har'a ilmaan teenna ibiddatti dhumaa jirti wanta ta'eef hannaan deemne ilmaan teenna rakkoo jiru dheefaaf deega dheefaaf hiyyummaa dheefaaf hin deemte. Egaa namni tokko keessaa badii dalaguun hin mala. Yoo inni badii dalage badiin bakka hundattuu dalagaa jira ilmi namaatu iyyuu badii nama tokkootiif jecha uummanni kun guutuun dhumuun qabu. Wala taziru waaziratu wizra ukhraa jedha Rabbi Qur'aanatti. Hamtuu tokko dalageef jecha akka biraa itti gaafatamuu qabu waan ta'eef. Kanaaf isumatu badii isaa baadhata haa ta'u wal gorsuun akka jirutti tahee ummanni yoo gurra ka qabaatan taate keessumaan ummanni Saa'udiidha dhimma kana xiyyeeffannaa godhe hawaasa keenya odoo hin dararre ka tare hin gaya ka dhume hin gaya ka gale ka hafe akka nuu baraaru maqaa kootiif maqaa dhaabbata Islaamummaa Itoophiyaatii fi ummata Oromootinis gaafachuun barbaada. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyya ambaatti jireenya gadadoo keessa jiran xiyyeeffannoo itti kennuudhaan gara biyyaatti deebisuu akka qabuu fi lammiilee gara biyyaatti deebi'an ammoo da'oo ta'ee fi bakka isaan jiranitti jireenya gaarii akka jiraatan faana bu'ee hordofuu akka qabus pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaadhaa Sheek Haji Ibrahim dhaamaniiti jiru. Asumaanuu mootummaan kennallee mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennee hamma dandahamu humna ufii cuunfee ummanni kun biyyatti akka deebi'an akka nuu godhu gaafachuudhaan barbaada. Warra galemmoo akka ufitti fuunu akka qubsiifnu akka gargaarru akka uffata itti mulqannu akka nyaata qixxee qoodamnu akka mana kiraa irraa kafaluudhaaf bakka jirruun hundi keenna bifa isaan itti qubatan goonu